Sallachuu mootii irra keessanii nuti dubbii ilaallaa jechuudha. Akkasii dubbii bakka jirtu murraa isin namni si himatu kun waanuma barbaade si haa himatu heeraa isin jidduu jira ammaati mootii irra naa deebii mootii irraa hin kaafatini namni dubbii tana himatu eegalaa carraa fudhadhaa ustaada wanni itti yaadu jiraate fufu. Tole lakki himataan dura haa jalqabu ati kaarraa akkasitti kuyiiniin itti deemna. Ati kan dura haa jalqabdu. Maaltu jira? Maal himachaa jirtan? Ati kaa itti deema. Daqiiqaan isinii kanna. Namni tuufuu daqiiqaa sadi gee adame. Ustaad daqiiqaan kanneen kaa. Wayifiin ji'a haasawuun yoo nu dheerate. Lakki daqiiqaan kanneen waan fedhanii haasawun. Namni wal himatu kuni waan barbaade kan tokko kan waan gabaabduu himatu jira tokko kan waan hedduu himatu jira haa himatanii. Okay, tole ayyeetti deemi maddo ati kaatti deem. Ani wanniin himachuu barbaadu duraan dursee cubbuudha. Cubbuu guddaa wanniin irratti gaggeeffamaa jiru jechaadha. Haboo Rashiidaan mata wal qabasiif goonaa naan jette duraan dursee. Hayyee haboo mata wal qaba kanallee ani garuu hin barbaadu maali mata wal qabni kuni hin jeen because ani mata wal qaba kana understanding goona mata wal qaba jechuuni goddaamaati akka dubartiitti akkana tanaafi kana si goonaa jette hayaa hin jeen nama beetu hundatti himiti nama si yaammadhu saayibboottan keetii si fira keetii si nama hunda yaammadhu naan jette hayaa dubbiin kun irraa eegalamtee jechaadha mata wal qabni ni godhamee eega mata qabni godhame booda guyyaa sanii laayifii gubbarratti haboolleen ka jirtu galatoomaa namootan na gargaartaniisi ani maallaqa kana hin barbaadu maallaqa kana yoo dhufellee namni rakkatee itti haa gargaaramu yookaan sadaqaan haa kennamu jeen haaya janneeti sanirratti waliigallee jechaadha. Haboo Rashiidaan akkaawuntii natti ergiteeti akkaawuntii kanarratti akkaawuntiin kun ka Dubaayii akkaawuntii kanarratti siifaa galchituu kuyin bira niiraa doolaara kuma takka galee jira naan jette obraa Oromoorraa. Gizeessan ani akkaawuntii kanarratti ati sirratti haa galchitu akka naan jette ati akkaawuntii kanarratti ergii naan jette isin niiraa kana sirratti haa galchitu. Angizeessan keessatti dalagaan ture. Dalagarraan jira kanaafuu bahee erguudhaas hin danda'u amma bubbulee niiraan kun achi bubbulee jechaadha kuyin bira kuyin natti bilbilteeti niiraa kana eessattiin si ergaa maaliif niiraa kana narraan fudhannee naan jette jennaan hin jeen kuyin akkaawuntiin haboon natti ergitee jira nama rakkatee jira intala takkaatiitu Dubaayitti rakkate naan jetteeti haboon akkaawuntii kana natti ergite duraanis nama rakkateef jenne kanaafuu akkaawuntii kanarratti galchiin jeenitiin akkaawuntii isirratti forward godhee jechaadha. Gizeessa amma haboon maal naan jette isi anaa fi ajaa'ibaatiitu nama kana intala tana gargaaruu deemaa keessaanillee gargaaree anillee niiraa ergeefiitiin jira kunis sanirratti haa idaanuu fi naan jette haboon intala sanii doolaara 4,000 ergee jette tarakkatte saniif jechaadha. Amma doolaara 4,000 ergee fi doolaarri kumni tokkichi kun isiidhaaf haa ta'uu jette. Haa jennee ani amma niiraa kanaas erguu hin dandeenye guyyaa lama mokkana bubbulee ajaa'ibaan na bilbiltee jennaan hin jeen haboon natti ergitee jirti akkaawuntii kana nama rakkateef jette intala takka rakkattee jira jette Dubaayii isii sanirratti isin gargaartan sanirratti idaa fi ergaa fi hin jeen ani namaan amma tana jidduu haboo fi amma akkana jetteeni adda deemne jecha haboo fi isin na bilbilan deebisanii telefoona na bilbilaniiti ajaa'ibaan ani nama ati gargaaruu deemtus quba hin qabu hin beeku eenyu namni intalti rakkattee jetteen haboodhaan. Haboon gizee san chaansii nuuf anillee chaansii naa kan inni ati us jettee ajaa'ibaan waan jiru nama haboon gargaartu sanis hin beeku. Maalleeni kan keenya bira jira akkaawuntii tante yoo barbaadde natti ergi.
yookaan immoo an niira abbichasaniifuu niin deebisaa jette jechaadha. Amma dubbiin tanarraa kaatee jechaadha carraa wanniidhaaf hin qabna queeniif. Queen itti deema. Yaa bakka kanatti gizee isin akkas je'etteeti silkii adda baane habarishiidhaan nadhooyte. Nadhooyte ati kaa dubbistee naan jette. Ati kaa dubbise ati kami beeytee hin jeen. Ati kaa dhaamsanaa dhiiseetti. Maal jettiin jeen ani hin beeku waan jettu jetti. Ati hin beektu waan jettu hayyee dhaabba walitti nu hidhaa jetti walii hidhe. Walii hidhee akkasittiin ati kaa silkii si dawwalee maaliin siin jee gizeen joo. Habarishiidhaan gizee isin dubbachuu kaatu haasawuu dhorkite. Anaat dubbatu gizeen joo haasawuu nu dhorkite. Na dhorkite. Saniin rabbi sodaadhuti. Mee dhaabbaddu dubbii tanaan kileer godha. Waanin itti dawwaleef akka atis dhageessu. Isiinis waan naan jette. Akka dhageessu je'eniitiin akkasitti dubbii egalee. Dubbii osuma afaaniin naqabduutiin dirqitti dubbadhean. Maali wanni waliin jenne an silkii itti dawwaleetiin maallaqa akkamittiin si erga je'eni. Ani biiziidha yeroon qabu. Maallaqa habarishiidhaan anaa fi ajaa'ibaan Dubaayin nama gargaaru jirra. Intala takka tarakkattee kanaafuu maallaqa kana bakka siif isiin nama gargaartan sanitti ergaa naan jettee. Namni naa fi ati gargaaru jiru kami. An namaan gargaaru jiru hin qabu. Nama ati baantus hin beeku. Namni si hojii gargaaru jirus hin jiru. Tanaafuu maallaqa ati kaa bakka itti si ergamu maalleenni kun siif nakkadame bakka itti ergamu sirreeffadhuuti na beeksisi jeetiin silkii isaan lachuu irrattuu cufee baheeyan keessa. Tan Gaduma. Tole. keessaa bahe. Waan amma jettan kanarratti fakkeenyaaf maallaqa Tireezaan homaa wanni gootee akkasitti baankii barbaadaa akkaawuntiin barbaada jettee akkaawuntiin irratti ergu fidiyennaan nama gargaaru jirra waliin nama gargaaru jirra naan jettee akkaawuntii namaan ana wajji gargaaru jiru hin beeku jettee haasawni poointii sadeen tanarra naannawa. Tole ayyee haasawa keessan dhageenye gaafileen boodarratti isin gaafadhu immoo ragaa wajjiin hin adeebisuudhaaf jiraattan hundi keessanuu. Tole himattoonni hangana warri gaafas mana san keessatti hirmaatan keessaa wardaan oolee faadha. Ammallee haasawa deddeemtuu keessaa wanni inni dhagaye keessaa takka $40 tu guuramee $40 sanis resiitaa hojii asirra barbaanne hundi keessan. $40 guurame eessa guurame eenyu irratti guurame maallaqni guurame horisiin ni jira asirratti gaafannaa. Kana isinittiin deebi'a murtii fi wardaa waa'ee maallaqaa kana mana isin murtii banee wardaanis achirraan ture jette waa'ee maallaqaa kanarratti wanni isin jettan $40,000 kanarraa wanni isin beeytan wardaa oor murtii namni tokko fudhadhaa ka guurame ka jiru ka quba qabdan jirtu. Ustaazi qabu. Jarri boodarratti kan himate oguu himatee carraa isaa fixate akka heeraatti kan himatamu saniif carraan kan nama oguu kan himatamu san carraan kanneefi waan namni isaan himate kana respondi godhe akkasitti ci booda oguu namni himatamu kun waan dubbatu fixatee irraa bu'e booda aboo jara himatu kanaan waan si hafee ni jirti jedhanii waan namni kun dubbata irratti akkasi deebisanii fi kana godheef durumarratti wanni $40,000 reefus ragaa gaafanneen jiru waan taateef jechaafin asuma qad godhuu barbaadeeti sila rakkoon qabu. Okay. Jara lame murtii fi wardaa teenya booda irra nu aansi. Jarri akkana janii simatanii waan simatan tana keessatti habajumaan himatanii atilleen hogguunii fi dubbii tana respondi gootu yookaan irraa deebistu makuma habajaatii yaamaa akkasumatti atilleen deebisiisiin jennee dubbii carraasiif kanneenaa itti fuuf. Tole galatooma
خدالين وقدت أفان خيني جبون وهذه دوغا خيري مالين دبسين عارك أم نيتي سامتون دبتيني أكنا إيجال عاتكان دردرسو ماليني كوما تكته خن كوين برتبوي نافرق جاسسته حاجة تومتو لما تا مالك أقورتون تينيا وبليتين ديا كوين تانين أونلايني تنرت والبرة سانيس رسيدة إسيبرا أكنا جابت تنين فدا لما جاء كأمو مالك أسر راسودي أستي إرجي مالف جتيد وانينجي تكار رد بإيه جنة مالك أنا كوين أكبيتم فدو مرتقوتو فين إرجو ديما خليك عاد أديتين جرجرة وجي مجعان خيا ديمي مالك مرتقوتو في إرجي مالك أسد عاتفودي إرجي إسير راين سودا دايت ونمان بويفو كما تكوانتي كوين برد كوين namni dhugaa himeetii du'aa jechuudha. Ani dhugaa kiyya kana irratti hundeessa. Gurri duraan dhagaye ammaas ni dhagaa. Itti bilbileetiin afaan isii hin beekne. Maallaqa kana sitti himachuu hin feetu. Qabriin nu eeggata beekadhu. Maallaqa kana sitti himuu hin feetu. Waa'ee murtii guutuu sitti haasa'uu hin barbaaddu. Waan ati dhiirarraa if qabi ijoollee ta'e bira taa'e jetteenii fi kunoo akkanaa jira. Ani waan kana keessan jiruun jeen. Yoo feete ergi, yoo feete dhiisiin jeen. Queen hin erguu wanni kuni sagalee naa qabdu jette. Haboo maal narraa feetii ni sagalee naa dhiistanii jette. Maal narraa feetii sagalee dhiisinaan jetti. Protectiin if godheetti. Protect anuun hin godhaa miti queen akkasitti ergite. Yoo ergite kaashaabbitti ergitii bi. Mee kaashaabbitti kaashaabbiin qabu jettee moo samaal jaan zeeliin qabu jettee moo kaashaabbiin qabu jettee dhiifa manaa godhaa lameen kan irraa isinii wal naaqattee isaa. So zeel wayoon qabaannes akkas taatu nama zeel qabu barbaannee siif haa naqanii eega kuyin irraa daarektii fudhachuu hin feenedha. Kum takka kuyin irraa daarektii fudhuu hin dandeenyedha. Okay. Ani amma maaliin godhe hayyee maallaqa na bira jiru kanaan hawaalatti si ergaa isatti. Rakoorraan qabu maaliif waan boodarraa haasofne waan maallaqa kanarratti hunda achitti anaatu si ergaati ati hoodhooti kun asitti ergi jiin eega ati akkaawuntii teetitti akka seenu hin feene isii wanni diidu jirtu akka kuyin daarektii akkaawuntii isiititti na hiixuun feetu booda muddamteega hogguunanis dite kuyinis itti jettee ditte hoodho kunu naan jette. Anatti ergiin jeen tekisti kuyinin diddu cubburran kaa anatti ergi anaatu isitti ergaan jeen khatabi habo maallaqa kana kaashaabbiin kun khiyyaa itti naanaq ijjiiti barreessin jeen maa dhukattaa miti akkasi barreessitee tekistiinatti ergitee jechu forwardiidhaan kuyini godhe kuyin ittiin dhahe kuyin maallaqa 500 naqiif yoo maallaqa kana didde jeetiin dubbadhe waa isii wajji kun anaaf isii jidduu waan jiruuf. Akkasitti eega kana tahe ani dubbii tana hin beekuuti walirratti dhisinidha. Yaaboo taaziyaata kan taa'u jira. Hayyee hidhiin jeen. Waliin nuyi ta'e jechaadha. Amma waan isiin jettu nama takkaatu maallaqa barbaada. Achitti nin gargaaree jettee san kijibarra keesse. Maalleeyni kara bahuuni barbaaduu turte. Kuyin osoo hin beekne akka karaa suudii dabruu barbaatte. Kana natti himatte isiin. Takkittiin wanni isiin kijibde nama gargaaramuu jiraadha. Sun anis akkamitti akkana jette je'eetiin isii gaafadhe. Nama maalii odeessitan tal? Eenyuu fi eenyuu wajji gargaaree jettan tal? Waan hin quban qabne takka bumu gugurra keessan na gooteen ani namaan gargaaree sin qabu namaan gargaaree sin jee sin qabu yoo feetanii gargaartaa ani namaan gargaaradhu anaa gargaaraa. Nama isiin jettu kana hin beekon. Akkana deemte dubbiin. So afaan dhugaatii dubboru shaadaadidha. Wanni isiin jette kana maalleeyni akka kuyin biraa daayirektii
خراس أودي إرجمو الرأي سوتر تمجيوم مال اوكي ماليني لا لما دبي ماليني مالك خرا أبو سعودي جنو كم ارجمو كون تكايتا عاسوينوي كم اوكي تكايتا دولاري كومني تكتشو ماليني كون برانجلو كم تكايتا عاسوينو دولاري كومني تكتشو كون سعودي يسديم isiitu naan jee murti guutuufin ergaa isiin erguu baannaaniin siin jee bar mucaa kiyyaan kalee ergisiisee $500 ammas deebitee 500 illee erge osoo malee nu qonnaan dhaqqabne jetteen siin jee ta'etu aati qaadaa bar dillu ko wanni dhukatamu jiru maaltu jira si fakkaate wanni dhukatamu jiru wiin daarektii akka murti guutuuf ergitu dhooysuu isii qofa asit tole haye waan amma jettu kanarratti Abo Rashiida ragaan sagalee waraabbiin ni jira dhaab obsi nam tokko hin banatin waan amma jechuu jirtu kana sagalee waraabbiin sagalee waliin isiin haasoo ani rakkadhee isa achirraa baasuun qabaa ni ajjeesanii anaa jecha yoo ajjeesanii jetteen uska jibduu gunjeen wallaahi I'm not lying jettee isiin sagalee naa waraabdanii jira yaa tole okay haye as deebi post godheetiin jiraa'u post godheetiin jiraa'u Kuwinii fi ambariin gaafii gaafadha. Waan reefu haasoytan san irratti waan reefu jettan tamaallaqaatu kanatti gartee ebaluu jettan san hunda irratti sagalee waraabbiin isin bira jirtu ni kuma jirti. jecha haasawaa gaa xaliileessuu waan deemnuuf maalleeni kumni Yaa kun qabu abshir ni jenna abshir. kuyin biratti maalleeni kuma 40 hin buune ana biratti illee hin buune cubbuu walirra hin keenyu maalleeni bu'ee isii Animmoo argee maallaqa argee qaba. tole tole ati risiida biddaa abshiru indindifata Rasiita wajji haasoyna. Hayyee sagalee evidensii wanni isin qabdan ni jira ambarii fi kuyin. Akka Abo Rashiidaan sagalee evidensii ni jirti jechuutti. Sagalee maali ustaad? Waan amma maallaqa reefu haasoytan san ebaluu irratti erginaan jettee ani gartee isin lachuu irratti hin ergu je'ee akkana wooma haasoyte san irratti. Okay. Wanni bakka tana jirtu maallaqa bar'ani sagaleen qaban jenne ambariittiin dawwalee maallaqa eessattiin erga jennaan information natti ergite ha Dubaay nin qaba ID fi nambara Dubaay natti ergite Eenyu sitti erge? ambariin ni erge ani biiziidha yeroon qabu maallaqa bakka isin ittiin ergi jette san bakka ati fi isin nama gargaartan sanitti ati narraa ergeette ne ergite. Okay. Ne ergiteetiin ani maallaqa Dubaayittiin erguun jeenan. Kan. Okay. Maaliif Dubaayittiin ergineeti? Ani wanni inni Dubaayittiin erginee fi Tareezaa ammee maallaqa ambariif natti ergite. Hayyee. Ambaritti erginaan jette malee Dubaayitti erginaan hin jenne. Okay. Ambariitu akkaawuntii sana teessaa fidde ambar. Akkaawuntii haboo Rashiidaatiitu akkaawuntii kanarratti mucayyoo rakkatte saniif kanarratti ergii jettee natti ergite akkaawuntii Dubaay maqaa waliin nambariinis ni jira akkaawuntii yoo barbaadan forwardiinis ni godha. Okay. Akka isin sirratti ergite TikTok wanni isin irratti qabda WhatsApp irratti. Screen shot godhee sitti erguun hin danda'a. Mute godhan. Tole hayyee. Evidensii yoon fi telefoona lama harkaa qabaattee evidensii qabdu baastee nu garsiista. Abo Rashiidaanis baastee nu garsiisti. Tagartee dubbii Suud Arabiyaa jettu saniis Abo Rashiidaan akka Suud Arabiyyatti murti guutuuf maallayne haa dabru je'e ragaa wajjin nu agarsiifte jechuudha. Tartiibaan itti yaana. Okay. Carraan Abo Rashiidaati itti deema. Fayyaade. Akkaawuntii alattuu bari maallaqa kana ajaa'ibarraa dhoysuuf akkamiin taaguu jette kanarra ergiyanaa asii ergaan siin jee barmaa evidensii biraatumaa barbaaddaa nu ragaadha. Isii achitti ergite ani asirraa hin ergaaf. Abo Rashiida. Kum takka. Please dubbatin naa. Mute godhe. Kijibin haa qaran keessatti kan jiru Mute godhe ni haasoo. Nam tokkolleen hin dubbatu oguun isin dubbattan. Oguun ani dubbadhu hin dubbatina. Hayyee.
أستاذة كان جرا ريفو بر الدبا باسيتين سي خنّي يتنافي يونا من تكسو يجي لقي فتبريد السنجي أجائبان بك خنرا مالك خن إسيت أتشي إرقو إسين هين مفقني نيف خرا إسيد أبردق نجرتي غاي شبو اللي رقين يمري مالك خن إسين أكا أتشيبه سنفيتي كم تكيتشان لا برشيدة دبيتي ترى وننا قال أمبر أكا كوين مالك أكا أمبر مالك أمر تقوتو في إرقو ديمتو كوين أكام بيني وان فيتو في جاتي أكاونتي برايسي خنتي أكاونتي براسا نراتشي ساير إرقو ديمتا كسي أكاسي فيادي سرتي تان هاي أما بكتنا ترغاتو كون غافن أكا إسين أكا ست خرابراتين مرتقوتو فين مالك خانا إرقا جت ترغان نجراس برا واني إسين قوتي أكنا أستاذ مالك خانا قويا شن إيجاتشو تورت تكستينا إرقتيجر تمايي مالين جين هود أخنو كاشابي نمسي بربادي سي أركي خنو أسد سيانك أني مقالاتي جرا نمنو خنسيف خنكاشي no جت I don't want it أكسك قوتو مفر أبو I'm stressed okay what do you want me to do جين أنا أما مالك يصير رافو دي خرا خيسي إرقو يوخا غمس إرقو لمن تكوغورين جين please كاشابي خي خنتنا إرقايت وقوبا كدبدي كاشابي سيتي أمانتي خنتي زيلي مو كاشابي مبيرو كاكستي خنر قوتين كابا إسين أصدرنا إرقايتي أكاونتي سانيس هن إرقامنيف كويني سن هيمني إسينيس كويني في مهم فيني كوين أمو ilmaan isiitii fi isiniin qabee rabbi isiitiin salaata isiitii soomana isiitii waan hunda himuu fi hin turre waan hin amma isin himu kana takka takkatti quba qabdiyoon quban qabu jette wallaahuma qofa anaa jettu so waan kana ta'eef jecha ani akkaawuntii sanitti ergama ani asiniin si erga kuma takkicha je'eenitiin jira. Okay, Abarshida ammallee wanneen irra deebi'ee si gaafadhu. Akka isii maallaqa kana karaa kanaan murtii guutuuf erguu fedhasiin jette ragaan evidensiin nu garsiisuu dandeessu ni jira. Kaashaabbii isiiti kan ogguunii fi dadhabne. Kaashaabbii qofa kaashaabbii irra naanaqaa jechuudha moo murtii guutuuf ergaa jechuutu jira? Hin erginu yennee ni barnu lachuu ani isin ergu jeeni. Sagalee hunda nu waraabee jettee ni bara akka mallee nu kun si bira dhufu kuyin. Sagaleen waraabee jettee diddee bara. Tole, thank you. Amma asin deebi'a. Sibiraayinas deebi'a dhiifama naa godhu. Akkumi. Ambar ittiin dhufa. Ambar maayikii banadhu. Aye. Tole. Wanni amma ja'amu kuni maallaqa gamanaan fuudhii kaashaappii tiyyarratti waan ja'ame guutuu dhageessee jirta. Wanni kun akkan jirree fi akka jiru maaliin ragaa addanuu baaftaati? Ragaan hin qabu tokkoffaa habuudhaa fi gizee isii viidiyoo martee. Sagaleen kee kutee jira. Ragaan hin qabu na dhagaa jirtanii? Ni dhagee. Viidiyoo martee haboon. Koi Abu Rashida koi. Ambar itti fufi Ustaad Hamzaan deebi'ee bakka raajal qabdu san irratti fufu. Okay. Ragaan jiru voice messagein haboodha ergee sanirra ragaan ni jira. Sanirra harkachuu ni dandeessan. Akkaan ani maallaqaa ragaa sanii dhaggeeffadhaa. Tole, WhatsAppii if biraatti nu banuu dandeessaa ragaati. Ka WhatsAppii irraa qabdu. Ani okay forwarding isinirra godhaa I think TikTok yenoon hin godhu. Ani habba tokko telefoona tokkoon if biraa qaba. Ayyee eenyurratti hin ergaa I think Queen I think sirriitti ergee isin dandeessaa. Waan nuti waliin wal arrabsinee. Abu Rashida hafit attoobsi. Lakki wayii sin jechuufadha. No, isin hafit attoobsi. An arraba takkalleen arrabsine voice message illee voice illee arraba ati dilan arrabsitellee message illee siif hin dhiifne silleen arrabsine waan takkallee siin hin jenne. Amma maaliif nuti fookasa maallaqa kanarratti goone hin finne Ustaad?
Oi, Nipin na give me a Rashida. kid. Ustaz mana kanatti tiga seera eegaa Naaf deema. simee guutaa ka mute Irraa nama tokko qofa Hoggaa namni kannitanii tokko maqaa haasa'u. namaa wanni hin godhin ala. Abshir.